Raggaasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Adamsaa Addoo. Diplomaatii kudhanii lama caalatti lubbuun dhabe. Warri kun kan irratti argan keessaa tokko Pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp jaartii isaan lakkanuma hojjettoota Waayit Haawus hedduulee irratti yaayyuu argan. Pireezidaantii Tiraamp sa'aatii 72 hospitaala waraana Ameerikaa Walter Reed Washington DC jiru akkamaatti achi ba'e tujubee nutti. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp vaayirasii lubbuu galaafatuun qabamanii sa'aatilee 72f mana yaalaa erga turanii Waayit Haawusitti deebi'anii booda wixata galgala uummata Ameerikaan COVID-19 akka hin sodaanne waamicha dabarsan. Qaamni isaanii cimaa ta'uu agarsiisuudhaan haguuggee afaanii bakka ofitti fuudhan kutaa White House Truman jedhamu ala dhaabbatanii helikoophterri Marine One jedhamtu lafaa ka'uuf ennaa qophooftutti nagaa itti dhaamanii jiran. Pireezidaantichi haguuggee afaanii funyaanii yookaan maaskii deebisanii tuun kaayyatin bakka kanneen biroon gamas ga'uu isaanii eegaa turan White House itti ol seenan. Sana durammoo mana qorichaa waraanaa biyyoolessaa Walter Reed jedhu keessaa ba'uudhaan kanneen isaan deeggaruuf ala dhaabbataniin galatoomaa ittiin jedhan. Pireezidaantichi helikoophitera keessaa ba'anii gara Waayit Haawusitti ennaa deeman takka dhaabbatanii gara kaameraatti garagaluudhaan harka mirmirsanii nagaa ta'uu isaanii ibsan. Maal akka isaanitti dhaga'amu gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef sagalee ukkaamamaa ta'een baay'ee gaariidha jedhan. Booda gara galgalaarra sagalee isaanii waraabuudhaan ergaa waa'ee COVID-19 Tiwiitarii irratti maxxansaniin dhibeen kun jireenya keessanirra akka aanu godhinaa hin sodaatinaa jedhan. Hojiitti ni deebinaa dursuudhaaf ni baanaa jedhaniiru. Gadi ba'aa of eeggadhaa jedhan. Yaada uummataa funaanameen kan deeggarsi isaanii taanaa pireezidaantii duraanii Joo Baayidaniin booda jiru pireezidaantii Tiraamp falmii pireezidaantummaa onkoloolessa 15 geggeeffamuuf jiru irratti mormituu isaanii kaadhimamaa Dimookiraaticha waliin dhiyaachuuf karoorsuu isaanii duulli filannoo Riippaabilikaanotaa ibsee jira. Dooktarri isaanii Dooktar Shaan Koolnii tuuta oduuf kaleessa waaree booda ibsa kennaniin haala hamtuurraa guutummaan dandammachuu dhiisuu malu garuu gareen wal'aansa fayyaa isaaniif gama gooneef itti dabalees haala wal'aansa kennameef ennaa ilaallu Waayit Haawusitti deebi'uu isaanii ni deeggarra achittis ogeessota fayyaa pireezidaantichaa sa'aatiin to'atantu jira jedhan. Waltaan to'annoo ittisa dhukkuboota United States CDC'n COVID-19 qilleensa keessa faca'ee sa'aatilee hedduuf turuu akka danda'u amma amanee jira. CDC'n yeroo dheeraadhaaf vaayirasiin koronaa irra hedduu namoonni yoo meetira 2 walitti siqanii jiraatan akka daddarbu beeksisee ture. Waltaan kun kaleessa marsariitii isaa irratti gabaasa barreesseen qorannaalee hedduun akka mirkaneessanitti vaayirasiin kun namni COVID-19 qabu meetira 2 namatti siqee yookaan naannoo tokko ture yoo deeme haalan baratamiin qilleensa keessa faca'ee turuu danda'a jedhee jira. Qajeelfamni haareffame kun akka jedhutti haala akkasiin kan daddarbu yoo kutaa sirriitti qilleensi keessan deddeebine bakka namoonni hedduun jiran kan akka faarfachuu yookaan kutaa ispoortii keessatti hojjetan bakka hafuura baafachuu cimaan jirutti mudataa jira. Ji'a darbe CDC'n qajeelfama wal fakkaatu marsariitii isaa irratti baase guyyoota muraasa booda xiinxala hayyootaan hin mirkanoofne jechuun kaasuun isaa ni yaadatama. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti naannoo addunyaa keessaa namoota 10 keessaa tokko tarii vaayirasii koronaan qabamee jira. Lakkoofsi namoota addunyaa kanneen vaayirasii koronaan qabamanii miliyoona 35 kan darbe yoo ta'u kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an immoo miliyoona 1 darbu waltaan qorannaa Yuunivarsiitii Joons Hopkins beeksisee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun vaayirasii kanaan kan dhaaman yoo ta'u Jarmaniin kaleessa akka gabaasetti walumaa gala namoonni 300 ta'an vaayirasii koronaan yoo qabaman Britain keessaa namoonni 500 Spain immoo Awurooppaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabaman isa olaanaa kan qabdu yoo ta'u uummanni 800 ta'an koronaan qabamaniiru. Sangayin dursanii sagalee kennaa yookaan xalayaadhaan ergaa jiran akka sadaasa sadii guyyaa filannichaatti namoonni daran kabiroon akka kanatti akka sagalee kennuuf jiran illee eegama. Ittaana pireezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan pireezidaantummaa ka paartii Dimookiraatii Joo Baayiden kutaa Floriidaa kalammiiwwan eenyuuf akka sagalee kennan murteeffatiin keessa baay'atan keessatti duula na filadhaa geggeessaa jiru. Ka dhukkuba vaayirasii koronaa irraa dandamataa jiran pireezidaantii United States Donald Trumpis yeroo dhiyoo keessatti duula filannootti akka deebi'an dhaadatanii jiru. Gabaasaa Elizabeth Lee tujubeetu dhiyeessa. President Donald Trump vaayirasii koronaa irraa bayyannachuu ibsuudhaan gara White House'tti deebi'anii
Falmii onkoloolessa 15 Maayaamii keessatti kaadhimamaa paartii Dimookiraatotaa Joo Baayiden waliin geggeeffamu irratti hirmaachuuf karoorsuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaniiru. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. Akka vaayirasiin kun sin to'atu eeyyamina. Jireenya keessan akka to'atuuf eeyyaman kennina. Kun akka ta'u eeyyamina. Addunyaarraa biyya guddoo taate qabna. Hojiitti ni deebina. Fuuldurattis ni baana. Akka hoogganaa keessanis sana gochuutu narra ture. Akka inni balaa qabu beekan ture. Garuu gochuutu narra ture. Fuuldura dhaabanneerra. Hoogganneerras. Garuu akkaataa Trump dhibee kana itti ilaalaniif weerara kanaaf deebii itti kennan kan walgayii wixata galgala hawaasa biraa gaaffii dhiyaateef deebiin itti kennamuu fi caasaan oduu NBC qopheesse irratti argaman Joo Baayiden qeeqanii jiru. It matters, it saves lives, it prevents the spread of the disease. Social distancing. Instead of talking about what the only thing I heard was one of the tweets saying haguuggin afaaniif funyaanii yookaan maaskiin barbaachisaadha. Lubbuu du'a oolcha. Tamsa'inni dhibee kanaa ittisa. Warra hiiqinsa hawaasummaa eegamuu qaba. Odeessuu irra dabree waa tokko kan hin dhagaye waan Tiwiitar irratti barreeffame keessaa tokko waa'ee kana maraaf hin yaadda'in akka jedhu kan yaaddeessu hedduutu jira. Uummata 210,000 du'e. Baayiden kutaa falmisiisaa ta'eef dorgommii pirezidantummaa keessatti baay'ee barbaachisaa ta'e Floridaa keessatti duula filannoo geggeessaniiru. You all know, and quite frankly, if we win Florida, you've won. Akkuma martinuu keessan beektaniif dhuguma dubbachuudhaaf yoo Floridaa injifatte jechuudha. Yaadi deeggarsa uummataa biyyoolessaa akka mul'isutti Baayiden Tiraampiin dursaa turan. Yaadi uummataa haaraa bahe akka mul'isutti immoo bakka bara 2016 Trump injifatan Floridaa keessatti Trump Baayidenitti siqanii jiru. Namoonni filannoof sagalee kennan waggaa 65f isaan ol jiran filannoo United States keessatti qaama hawaasaa murteessoodha. Sababiin isaas cicha qabu jedhu xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Rafael Soneshin. What seems to be happening under the surface is that Biden's small lead among older voters. Godaa qabee waan ta'u yoo ilaalle Baayiden maanguddoota sagalee kennan biratti deeggarsa xiqqoo qabaachuun Riippaabilikaanotaaf hundeen cimaa ta'e dabalaa adeemuu isaati jedhan. Falmiin ittaanaa pirezidaantii karoobii dhuftu Salt Lake City keessatti geggeeffamu mata duree ijoo duula filannoo dhukkubsachuu Trump ittaanii irratti fuulleffatamu ta'uuf deema. It reminds everybody that there's a 74-year-old running against a 77-year-old for president and two considerably younger. Maanguddoon waggaa 74 pirezidaantii ta'uuf maanguddoo waggaa 77 waliin dorgomuuf akka jiru akkasumas kabroon lama immoo kanneen kanarraa umriin isaanii gadaanaa kan ta'e tokko ittaanaa pirezidaantii tokko immoo kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii ta'anii dorgomuuf jiru jedhan. Akkaataa falmiin ittaanaa pirezidaantii Mike Penceef kaadhimamtuu ittaanaa pirezidaantii Kamala Harris adda ta'uu mala. Harris haadha alangaa duraati. Pence immoo bulchaa kutaa Indiyaanaaf qopheessaa raadiyoo sagantaa duraanii turan. Akka hoogganaa gurmuu vaayirasii koronaatti duulu kan White House'tti Pence akkaataa bulchiinsichi COVID-19tti duuluuf deebii kenne faarsuu malu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bahiin dorgommii pirezidaantummaa akkaataa pirezidaantii Trump weerara vaayirasii koronaatti qaban ilaalchisee dhumarratti murtii uummataaf. Nageegumsaa mootummaatiin hiraarfamaa jirra jechuudhaan sagalee Ameerikaatti dubbatan. Waajirri nageenyaa aanichaa garuu komii jiraattonni kaasan kana ilaalchisee odeeffannoon qabu ka jedhe yoo ta'u biiroon bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa immoo gama isaatiin rakkoo jiraattonni kaasaa jiran kana qulqulleeffachaa akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibse. Saayidaam Xootuu Finfinnee irraa gabaase. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Gandabarat ganda qarree doobbii keessa jiran tokko tokko akka himanitti fulbaana 22 bara 2013 irraa eegalee humnoonni nageenyaa mootummaa aanaa sanaa fi bulchiinsi aanichaa jiru idilee irraa qonnaan bultoota ugguree mooraa mana barnootaa keessatti walitti qabee teechisaa jira jechuun himan. Obbo Guutuu Soorii jiraataa aanaa Gandabarat kan ta'an akka jedhanitti tibbana qaamolee nageenyaa mootummaatiin jiraattonni ganda tokko guutummaan guutuutti dararamaa jiru jechuun ibsani. Uummanni kun yeroo ammaa kana mana barumsaa qara doobbii sadarkaa lammaffaa kan jedhamu keessatti uummanni yoo xiqqaate namni 1,000 kan ta'u achi keessatti ashawaasaa gubbaa ispaaltii gubbaa raffisanii achi keessa bulaa jiru. Isa ammaa kana kunoo shanii barbaadaa jiranii uummata qabatanii uummatumti isaa buqqa'ee isa ammaa kana mana barumsaa keessaa yaasanii gajjallaa barahaa jiran akka anaddadii alooyyee shashoo
ajjaamu jala sanarra kan jiran hundumaa deemanii uummata qabatanii uummanni isaan faana deema shanii barbaadanii uummata akkaataa kanaatiin baraa keessa oofanii faana deemsaa jiru. Obbo Gurmuu Baqqalaa immoo jiraataa ganda Qarree Doobbii keessaa isaan tokkodha. Ganda Qarree Doobbii tokko yoo fudhannu darbe kana uummanni walgahii waamamee waraana mootummaatiin mana barumsaa tokkotti naqanii yeroo kaan egaa vaayirasii koronaa kana namni walgahuun qabuun nakkaadhaan yeroo sana uummata ganda tokkichaa hunda dubara osoo hin jedhiin dubartii osoo hin jedhiin jaarsa jaartii osoo hin jedhiin hundumayyuu walitti waamanii manicha keessatti dubartoota illee gara galgala gadhiisanii guyyaa sadiitiif iddoo tokkotti walitti qabanii achi bulchanii jechuudha. Guyyaa sadiitiif erga achi bulchaniitii booda immoo humni hidhatee bosona jira beenaatii barbaadaa jedhanii uummata sana dabaddabaadhaan dirqamsiisanii asii gadee buusanii gara baraatti erganii. Kanarraa kaasanii uummanni guyyaa sadiitiif achi erga buleegaa furmaata waan ta'u dhabe jennaanii barbaacha gara barahaatti asii gadee imalee keessarraa gadee yeroo imalee ol deebiitti gaa uummanni uummata baadiyyaati yeroo kanatti harka qallee achitti rakkoonan akka bishaanii minaanii illee fixee walakkaan isaanii immoo galgala wal baatanii galanii ba'aadhaanii jechuudha. Bahee galuu irratti yaaddoo gurguddaa qaba. Akkasumas immoo namni dhuunfaa tokko boqqolloo kan dhuunfaa isaa keessa illee seenee yoo argamellee akka rukutamu maal jedhaniif illee sodaachisaa jiru. Garuu hanga ammaatti manni akkasitti rakkachaa jira jechuu barbaadeetanii. Obbo Dastaa Dinqaa hooggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo keessaa isaan tokko ta'an dararama hawaasa naannichaarra qaqqabaa jiru akkasiin ibsaniiru. Humni mootummaa hidhatee ganda sana keessa qubatee jiru uummata kuma jirutti walgahii waamee sana duratti erga argamaniiti galgala sa'aatii 12 yeroo gahan dubartoota qofaa galaa jedhanii warra dhiiraa achuma bushani mana barnootaa keessa. Kunigaa 23 24 itti fufe guyyaa 3 akkanumatti itti fufe isa kaleessa kana immoo gaafa fulbaana 25 2013 kana dhumarratti deebi'a galaati gaafa lammaffoo fi gaafa roobii yookiin immoo gaafa facaasaaf gaafa roobii namni hidhataan ganda kana keessaa badee jira. Isa gammoojjii keessa deemaatii barbaadaa gaafa kamisaatti immoo gaafa 28tti bu'aasaa fidaa koottaa jedhanii kaleessa isaan gadhiise jechuudha. Kuelaa humni mootummaa kan achi taa'eeru poolisiidha kan hidhatedha. Rakkoon achi jira jedhanii erga qamananii erga achi dhaqaniiru ta'eeti rakkoo jiru kan hordofee warra rakkoo uumuus seeratti isaa dhiyyeessanii waan biraasaa godhanii kan hordofuun jiru isaanidha malee. Uummata yeroo ammaa kana waa'ee midhaan sassaabachaa, midhaan hojjetachaa, waa'ee qonnaa hojjetachaa jiran yeroo ammaa kana akkasitti guyyaa afuriif inni irraa guyyaa shanaffaadha. Guyyaa shanaffaatiif jiruurraa dhiisisanii rakkisaa jiru jechuudha. Akka namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan ibsanitti namoonni ganda Qarree Doobbii dhiiraa dubartiidhaan mooraa mana barnootaa keessatti ugguramanii hiraarfamaa jiran beelaanis adamamaa jiraachuutu ibsame. Komii jiraattotarraa ka'eef itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa Gindabaraatti obbo Joonsee Dhaabaa dhimmicha quban qabuudhaan deebisanii. Poolisii gaafadhaa ga'anii waan beeku. Nyaati qaama nageenyaatu barbaada malee qonneen bulaan shiftaa barbaada. Waan beekuun qabu hin bobbaasne ani gari qotee bulaa dhaqaa bu'aa jedhee waan bobbaasee hin qabu nani jaallattu ani waan beekuun qabu. Jiraattota bahaaf gala dhorkee dararaa jira jechuudhaan kan hawaasni naannichaa himate poolisiin aanichaa deebii kennuudhaaf eeyyamamaan ta'ani. Godina Shawaa Lixaatti bulchaa aanaa Gindabarat kan ta'an obbo Tasfaa Badhaanee gama isaaniin komii hawaasni kaasee fi ta'ii aanichatti tibbana mudate akka itti ibsaniiru. Bakki milishaan akkuma jette humnoota hidhatanii jiraniin butamuun sirriidhuma. Isa kana immoo hawaasichi marii qaama mootummaa wajjiniin waliin mari'atee nuyi namni gudduudhaa butamee akkamiin jiraannaa itti deemnee qaama kana barbaadachuutii qabnaa gara jedhutti dhufame lakkii kophaa deemuutiin hin ta'u jennee nuti qaamni nageenyaa milishoota wajjiniin deemanii reensi namicha butameellee yeroo ammaatti argamee kan jiruu fi har'a sirna awwaalchisaa raawwachaa kan jiranidha. Akkuma jiru isa kanadha. Tole gama biraatiin immoo hawaasni kan inni kaasaa jiru akka aanaa Gindabarat ganda Qarree Doobbiitti ganda sana guutuu qonnaan bultoonni jiran dhiiraa dubartiidhaa osoo hin jedhiin fulbaana 22 bara 2013tti
mana barnootaa keessatti walitti qabamanii achitti guramanii akka turanii fi akkasumas hidhataan gandaa kan qaama nageenyaa mootummaa ta'ee ganda sana keessaa namoonni lama waan badanii fi namoota kana gammoojjii bu'anii akka isaan barbaadanii fidan hanga kamisa guyyaa boruutti dirqamnitti kennamee akka jirudha kan hawaasni kaasu. Gama kanaanoo isin maal jettu? Bobbiin kun dhugumadhaa? Lakki mootummaan nama guruusin qabu. Ta'ii taa'aa jiru rakkoo nageenyaa hawaasa keenyaa quunnamee jiru isa kanaatiif akkamitti rakkoo keenya hiikannaa kan jedhu marii qaamolee garaagaraa kutaa hawaasaa garaagaraa wajjin gaggeessaatidha kan jedhamu malee namni hidhamee jedhamtu jiru. Namni kun nama keenyadha, nama buleessa keenyadha, deemnee barbaadachuutti qabna mootummaan nu adeeggaruu kan jedhe hawaasadha. Kan ammoo akkaataa nuyi nageenya isaaniitiif barbaachisaa ta'eetiin qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti bobbaafneetiin akkaataa itti namoonni kun yoo lubbuudhaan jiraatan kana argachuu yoo dhabame immoo reenfa isaaniillee argachuu qabnaa itti deemame reenfa namicha isa butamee tokkicha argameetiin guyyaa irraa sirna awwaalchotaa irra kan jiramudha. Komii jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Gandabarat kaasan kana biiroon nageenyaa Oromiyaas qulqulleeffachaa akka jiru hoogganaan biirichaa Obbo Jibril Muhammad dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo. Gamuu Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Naannolee eeraman kana keessatti fulbaana 27 hanga 30tti guyyoota 4 manaa manatti deemuudhaan tallaaliin kan kennamu ta'uu torban darbe waajjirri kun beeksisee jira. Dabalataanis weerarri dhukkuba busaa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaaf Oromiyaa keessatti mudateeraa jedhameera. Onkololeessa 13 kan tallaaliin kennamu ta'us dubbatamee jira. Muktaar Jamaal gabaasa guutuu qaba. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri vaayirasii pooliyoo hanqina talaallii irraa ka'eetiin biyyoota ollaarraa dhufe gama Itoophiyaatti galuusaa beeksiseetiin jira. Weerarri kun yeroo jalqabaatiif bara 2011 Itoophiyaa naannoo Somaalee godina Doolloo aanaa Boho keessatti mul'achuu kan beeksise instituutichi walumaa galatti Itoophiyaa keessaa duula muddee bara 2011 taasifameen sumuda namarraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 32 fi sumuda naannoorraa fudhatameen vaayirasiin pooliyoo 3 sababa hanqina talaallii irraa tamsa'e argamuusaa beeksiseetiin jira. Hojii duula ittisuu fi to'achuu vaayirasii pooliyootiin hojjetameen illee naannoo Somaalee godinoota 5 keessatti duula marsaa 3tiin daa'imman 700 fi 86 olii talaalliin kan kennameef yoo ta'u naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti illee marsaa 3 talaallii aanota 11 keessatti kennameen daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi miiliyoona 2 ol ta'an talaaluun akka danda'ame Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti daayirektoreetii hordoffii dhibeelee fi rakkoo fayyaa obbo Masfin Wasan dubbatanii jiru. የመጀመሪያው ኬዝ ሶማሌ ክልል ላይ ሲገኝ yeroo dhukkubsataan jalqabaa naannoo Somaalee keessatti argamu biyyoota ollaa waliin hordoffii taasisaatiin turree jirra. Tatamsa'inni sochii isaa waan guddaa ta'eef ogeessonni fayyaa akka waliin hojjetanii fi daa'imman daangaa waliinii irratti argaman waliin talaaluu irratti bara darbe hojiin milkaa'aa raawwanneetiin jirra. Dhaabbata fayyaa idila addunyaa waliinis ta'uun yeroo mallattoon dhibee mul'ate olloota keenyaan wal hubachiisaa deemuun akka danda'amus hojjetamee jira jedhan. Vaayirasiin pooliyoo yeroo ammaa kana naannolee 4 fi bulchiinsota magaalaa 2 jechuun naannoo Somaalee, Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Hararii bulchiinsota magaalaa Finfinnee fi Dirree Dhawaa keessatti godinoota 47 aanaalee 334 vaayirasichi kan keessatti mul'ate ta'uu weerara vaayirasii pooliyoo kana ittisuudhaaf illee jecha bakka eeraman kanniinitti duulaan talaalliin manaa mana gaafa fulbaana 27 hanga fulbaana 30 bara 2013tti guyyoota 4 wal duuka kan taasifamu ta'uu itti aanaan daayireektara ol aanaa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa obbo Asቻለው አባይ dubbatanii jiru. አሁን እነዚህ ክልሎች ላይ ብቻ ነው ያለው አውትብሬኩ ብሎ ወይም ደግሞ ወረርሽኙ ብሎ መናገር አይቻልም። weerarri kun naannolee kanneen qofa keessa jira jedhaniitiin dubbachuun hin danda'amu. Kanaafuu hojii qorannoo fi sakatta'iinsaa cimsuun barbaachisaadha. Hawaasni keenya yeroo mallattoo dhibee kana Sasaabirru Baarotumsaa Oromoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii